Kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam nageenyi badhaadha. Nagayaa fi kabajaan ulfinni kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jedha. Guyyaa har'aa oduu gammachiisaa qabadhee isinii dhiyaadhe. Oduu gammachiisaan guyyaa har'aa qabadheen isinii dhiyaadhe godina Baalee magaalaa Goobbatti siidaan Haajii Adam Saaddootiin ijaaramee bifamu qophiin isaa xumuramee jira. Kana caalatti wanni nama gammachiisu hin jiru. Haajii Adam Saaddoo goota hayyuu guddaadha. Haajii Adam Saaddoo uummata Oromoo biratti seenaa fi kabajaa guddaa nama qabanidha. Uummata Oromoo biratti qofa osoo hin taane orma biratti illee kabajaa guddaa fi ulfinnaan kan beekamanidha. Seenaa Haajii Adam Saaddoo dubbatanii barreessanii waan xumuranii miti. Haa ta'u waa'ee siidaa Haajii Adam Saaddootiin wal qabatee guyyaa har'aa seenaa isaanii mummuraasa keessaa kan isiniif himu ta'a. Obsaan akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Adoolessaa 20 bara 2018tti sababa siidaa Haajii Adam Saaddootiin qeerroo wareegame 12 ol ta'uun ni yaadatama. Gatiin qeerroo teennata Oromoo ittiin wareegamtee har'a gatii argattee siidaa goota kenna Maandeellaa Oromoo kan ta'e Haajii Adam Saaddoo arguu caalaa maaltu nama gammachiisa. Uummata Oromoo bal'aa fi uummanni godina Baalee hundee keessan baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun barbaada. Haajii Adam Saaddoo siidaan isaanii hin malu silaa har'aan dhaabbatu ture. Waggaa 10 dura tura. Haa ta'u malee mootummaan farra dimokiraatawaa hiree Oromoo gara hundaan qabuun akka Oromoo waan ofii yaadu murteeffatuu hin dandeenye cunqursaa waan tureef bubbuleera. Har'a garuu Oromoon hiree ofii fi murteeffatuu dadhabus humna cimaa waan mootummaa abbaa irree irratti horateef har'a irra oolee jira. Haajii Adam Saaddoo jechuun hayyuu fi goota Oromoo hundaa kan ta'e arjaa namaa kan keessaa fi alli isaanii qulqulluu akka ta'e hundumti kenna beenna. Haajii Adam Saaddoo kan icciitii liqimsee ol jedhee diinatti bookkise wanni garaa nu bahee garatti nu deebite waan feetan nu gochuu dandeettu jedhee diina garaa fi onnee raase icciitii nu barsiisedha. Haajii Adam Saaddoo ilma eebbaan dhalatan ta'uu seenaan isaan hima. Ilma Saaddoo kan ta'e obboleessa Haajii Adam Saaddoo Ahmad Saaddoo kan jedhamu mucaa abbaan isaanii Saaddoon akkaan jaalatanidha. Umrii xiqqeennaatiin Saaddoo jalaa du'e. Abbaan Haajii Adam Saaddoo baay'ee addawaa turanii waan akka malee jaalatanii fi erga bubbulaniin booda namni hayyuu tokko godina Baalee keessaa naannawa Fasata jedhamurraa Taajiyaa Saaddootti dhufanii Sayyida Haji Alii Walee jedhamudha. Saaddoo yeroo sanitti maasaa nama hedduu wajjin qotaa turanii hulaan iddoo isaanii gara dhiyaan jirti. Haji Alii Walee gara bahaatiin dhufanii abbaan Haajii Adam Saaddoo Sayyida Haji Alii Walee kabajuurraa kan ka'e dallaa irraan naannessuu dhiiseetiin kallattima isaan dhufassaniin dallaa diigee gara manaa hossessise. Saaddoo ilma kee ka hangafaa si jalaa du'e jechaan dhaga'e. Rifadhee sitti dhufe rabbi sabrii siif haa kennu. Ilma mataa qabu ilma sabaaf ardaa beeku goota akka leenca tulluu olii rabbi siif haa kennu jechuun booda Haajii Adam Saaddoo leenci fakkii namaa dhalatanii jedha seenaan hima. Ilma eebbaa jechuun Sayyida Haji Alii Walee qabatuun Haajii Adam Saaddoo seenaa hedduu barreessanii deemuun kan beekamanidha. Haile Sillaasee yeroo Harar turetti Haajii Adam Saaddoo gaafii isa irraa qaba jedhanii isa barbaada Harar erga hoggaa deemanitti Haile Sillaaseen makiinaan deemaa jiru arganii Haile Sillaaseen gabroota isaan marsee yookiin akkasuma eegdonni marsitee jirtu irraan tarkaanfatuun makiinaa Haile Sillaasee dura goranii dhaabsisuun gaafii yookiin dhimma dhufaniin itti bahanidha. Haile Sillaaseen ajaa'ibee namnummaan akkanaa nama akkami jedhee gaafate. Maal barbaaddeessa irraa dhufte jechuun gaafate. Nuti Baaleen irraa dhufne jedhaniin ati mootii kenna rabbiin biyya kana amaanaa sitti kenneera. Gaafa Itoophiyaa guutuu amaanaa sitti kennu sana Baalee hoo keessaa maqaa hin dhoowne jedhee gaafate. Jeegni Haajii Adam Saaddoo Haile Sillaaseen lakki Baaleenis amaanaa na kennee jira. Ani Baaleen akka uffata qaama jalaa kanatti aanu kana caalaan natti aantee jedhee Haile Sillaaseen deebiseefi. Maarree erga akkas ta'e akkamitti dabballee nati nutti ramadde godinaa fi aanaa hanga gandaatitti nutti taphatti jechuun Haajii Adam Saaddoo bifa aariitiin maarree kottu nu laali jedhanii biraa deemaniin. Haa ta'u malee Haile Sillaaseen osoo oleen buleen akkasumas beellama isaanii guutuun Baale deeman. Gaafa Haile Sillaaseen Baaleen dhufu kaadiroonni yookaan Gabra Sillaaseen isaa Gabra Sillaasee jechuun Gabra Haile Sillaasee jechuudha. Ummata walitti qabuun mootiin kennu dhufuu hedanii uf qopheessaa waan qara qabu tokkumaa qabattanii hin dhufinaa jechuun akkasumas akka suduujjaniif jechuun dhaamsa dabarsan. Haajii Adam Saaddoo ni dhaaddatan. Wallaahi billaahin salaatuuf ammoo achillee hin hafu jechuun hin dhaqa jedhanii
biyyaallee hin dhiyeessu jechuun dhaadatanii namoonni biyyaa tokko tokko dhiyeessi jechuun itti dubbataa turanii garuu haajichi gootummaa isaa cimsaa waan qabuuf waan ofii murteesse eenyu irraa hin deebisu. Akkasumas Haile Sillaaseen gaafa dhufu Haajii Adam Saaddoo uffata addeeffatanii akkuma aadaa isaanii achirratti argamaniiru. Hiriyyaan Haajii Adam Saaddoo tokko moggaa isaanii jiru Haile Sillaaseef suduujee jira. Haajii Adam Saaddoo garuu dhaabbate Haile Sillaasee ilaale. Hiriyyaan Haajii Adam Saaddoo bada Haajii Adam Saaddoo sii rabbis sii tahee namichi nu salphiseemi jedhee itti dubbate. Haile Sillaaseen Haajii Adam Saaddoo dhaabbatu laalee mataa raasee ummanni dilli kun naa suduujee jira. Ati maaf dhaabbatta jedhee gaafate. Lakki ani waa lama wal bira gabbaruu rabbiin tokkichaaf malee nama akka kiyyaatiif gadi hin jedhu jechuun deebisaniifi. Kuni ummanni maaf naa suduu jedhee gaafate. Haile Sillaaseen Haajii Adam Saaddoo ani hin beeku waan si suduu janiif isuma gaafadhaa jedhee dubbii goolabeefi. Goota akkanaa kana guyyaa har'aa siidaan isaanii godina Baalee biyya dhaloota magaalaa Goobbatti dhaabbate. Irra deebi'u warroonni naannoo saniitii fi uummata Oromoo hundaa baga gammaddan jechuu barbaada. Seenaan Haajii Adam Saaddoo guyyaa guutuu haasa'u yeroo hin gahu hin xumurre. Seenaa isaanii osoma akka galaanaa namaan deemtu irraa hafan malee waan asii fi achitti dhaabbatu miti. Goota baddaan Baalee biqilchite Haajii Adam Saaddoo rabbiin jannata keessa sinaa qananisu. Seenaan keessan dhiigaa fi lafeen tarreessitanii deemtan yommuu ilma keessan keessatti biqiltee bara baraan yaadatamaa jira. Reeffi keessan du'aan keessan jira ammaa kana yookaan warra biyya bulchaa jiru kana guutuu isaa caala. Haajii Adam Saaddoo eenyuttillee namni isaan qixxaatu hin jiru. Rabbiin hanga har'aa iddoo awwaala isaanii irratti eegdota godhee jira. Iddoo awwaalcha isaanii yookiin qabrii isaanii gubbarratti kinniisni galee loonii fi namni tokko naannoo sanitti hin kalaahu. Gootummaa kinniisa achirra jiru adda tahuu warroonni naannoo sanaa ni beeku. Nama jiraa fi miti du'aan isaanillee kabaja argateedha. Isaan keessaa dhalannee argamne isaan gahuu baannu dhaamsa keessan xurree keessan irra dhaabbannee deemaa jirra. Oromoo fi Oromiyaan biyyi isin irratti wareegamtan ammallee dhiisaan jirru. Ilmaan keessan irratti wareegamaa jira. Guyyaa har'aa seenaa isaanii fi gammachuu guyyaa har'aa kanumaan goolaba. Baga gammaddan baga gammanne uummanni Oromoo jechuun barbaada. Hanga yaada biraa qabadhee dhufuu nagayaan naa tura. Galaasaa Shoo laayik sheer sabskiraayib gochuun na jajjabeessa isiniin jechuun barbaada.